Naqaaqqabaa gudii namni hin taane ta'e jechuudha. Jaarsa Facebook irraa argadheetaniini guyyaa lamaan tokko jechuudha wajjin chas jedhee wajjin alamii ku arge jedhaa ka guyyaa lama Facebook online achumaan bakka kuni naa ta'a kuni nama naa ta'u'a kuni nama shakaalaa jalaa na baasudha kuni kan mana madaamirraa na baasee jireenya bareedaa na jiraachisuu danda'udha jedhee amanee gammadee bakka. Kana booda jedheeni kana booda kushinaa dhaabatanii qodaa dhiquun hin jiru kana booda madaamii libbee jechuun hin jiru kana booda ijoollee namaa jala deemanii qulqulleessuun hin jiru kana booda mana namaa qulqulleessuun hin jiru naa ba'ee jeen gammade jedhaaka immoo maal taate re'aa beeku amma immoo maaltu si mudate naan jedhame maaloo gudii taatu mee namoonni akka koo taataniittanii narraa baradhaa asumaan jechuudha abee maal taate yoo jettanii. Kachaallee bu'een oole kachaallee bu'een elaa hamma qeerqara ishee ga'ee deebi'e jechuudha nagaan siniifaa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa har'a waa sinitti himuu ufe jechuudha kanaan dura waan kana qaba'ee mataa'aa ture namatti gadi hin baasu kun ishee miidha sanuu nama biyya tokkooti isuma irratti immoo nama afaan tokko dubbannu'aa je'eetiin ijim je'ee taa'aa ture jechuudha har'a garuu gadi baasuun barbaade sababiin isaa nama wayii tokko argee taniin jechuudha nama akka koo kana muudatame argee haalakka inni mana koo ufe sun mana ishees aqeeraa je'ee kana gadi baasuun qaba akkasuma immoo kuni darbee immoo mana sadaffaa mana arfaffaa yoo lixe shamarran biyya arabaa akkasitti gowwaadha shamarran biyya arabaa akkas ishee goone je'anii shamarran biyya arabaa akka kana je'aniiti buna keessa taa'anii nutti kolfuunu jechuudha kanaafuu maalirraa barattu je'een yaadaa kanarraa maaltu ta'e seetanii ka'een Facebook gorogoruu jalqabe kaa torban darbe kana. Torban darbee sababa iid alfaxirii kanaa fi mana namaa deemneerraa walitti namnee baay'annee jirra jechuudha. Akka baay'annee jirru hojiin baay'ee hin jiru hin teenyaa yeroo taa'an egaa yookiin waa tolchu yookiin waa balleessa beektaa namni taa'u. Achumaan Facebook irra fiiguun jammare haayee yeroo ja'an haayee deebisuu jammare lubbuu ennaan onnee jechuun jammare qaalii koo jennaan ani immoo lubbuu koo qaalii koo onnee koo jechuu jammare jechuudha. Achumarraa nuti akkas nuti tokko maal jedhaa lubbuu je'ennaan siin fedhaa naan jedhennaan hayyeen jedheeni achi siin fedhennaan kana jenna kan beektu mitiiree ishee walitti deddeebisanii walitti babarreessan sana akkasuma walitti deddeebisnee walitti babarreessuu jalqabne ka achumaan ani jiraataa magaalaa Finfinneeti je hayyeen jedhen immoo ani immoo Kadaamaa mana madaamiitiin jedhe eessa jennaan itti nime bakka hin jiru inna hayyee lubbuuti hangam turte baay'ee turte jennaan eeyyee waggaa baay'een tureeraan jedhe innaan galuu heddaareennan eeyyee galuu hedaan jedhe achiin kee bakka erga si barbaade injiraa maatii kee na barsiisi kana je abshir maal maatii koo hin beektamiti akkasi an je nama beennu akka nama wal beennu nama baankii jechaan jira je waaw xuru yoosoo innan baankiin bareeda ajenna ati yoosoo iddoo birrii jirtennaan ati doolaara ergita ani immoo nan baasa je akkasii ani doolaara erguudhaan inni immoo birrii baasuudhaan walii galle ka akkasitu jennu kaanee sanbata walii dawwalle ja'aaka sanbata viidiyoo walii dawwalle ka ama viidiyoo natti dawwalee jennaan hingaa hin beektu ka kunoo biiroo keessa jira gaa yeroo inni viidiyoo natti dawwale biiroo keessa jira anoo biiroo jira hareenaa maaliyo ani si arguu barbaada ganama barraaqa kana iddoo ta'een deema waan ta'e si agarsiisa jedhumaa natti agarsiista jennaan lafa tokko bitee naannoo burraayyuurraa lafa biteetaniin haxira hixirsiisaan jira sarraatanyoota fideetiin haxira hixirsiisa naan jedhe waaw ati gobajiidhaan jedheeni ati immoo ijaarta kanaan jedhe innaan aayi rakkoo tokkollee hin qabuun jedhe amma ishi je'eetuma haasa'u bulee immoo ammas bulee dawwale innaan qallada malee anoo manoo ijaareeraam naan jedhe mana ijaarte hoon jedhe bakka haati immoo maa gochuu qabdannaan makiinaa bituu qabdaa naan jedhe waaw kun salphaa bajaajeen sii bitaan jedhe maasheen gaddee bituun kun bajaajii maaliin go'aa yoo ta'e makiinaa bitii ittiin nan deema malee jedhe anati mana ijaarte ani immoo makiinaa bituudha abaaree je'een toleen je'e ka
Achumaan inni kee guyyaa lama guyyaa sadii akkasituma odeessinuuti natti mudde bakka jaalalli na qabee jedhee maqaa haaraa tokko iyyuu naa baase. Maqaa haaraa bareedaa tokko naa baase jedhaa. Maqicha komentii jalatti warri barbaadan sinittani dhugaa maqaa siniin jedha maqaa naa baase. Achiin maqaan kun sii ta'e jedhe kana booda maqaa kanaan malee si waamu naan jedhe ishiin jedhe. Eenyuu koo jechuu jammare kaa toleen jedhe. Achi ka'ee maal jedhaa mee laptoobii bitii ergime naan jedhe. Innani laptoobii bitii erginaa jennaan anoo manaa gadi hin bahu shakaalaan eeyyama gadi bahuun qabdu akkamitti bitee si erga malee kuni birqii aareen jedhe. Innan dammoo maal goota warri baankii hojjetan achumatti haqanii hojjetataniitu galuu malee nan lakki laptoobii baannee haqnaa jedhe. Maaloo kaa maal ani warri baankii hojjetanii anu argeera maanni anis immoo dipaartimentii warri baankii hojjetan anis kooperaatiif akkaawuntiingiidhaan hin ba'eera maalii anoo beeka akkatti hojjetaniin jedhe kaa. Jennaan inni kee in barbaachisa lakki na barbaachisa galeen qo'adha jedhe ammoo wanti manatti qo'atamu hin jiru baankii keessatti hin jedhe numa morme tole jedhe ammoo yaa bita'ee jedhe jakkeetti leezerii tokkoo fi surree gurraacha tokko caamaa adii tokko na agarsiisa. Kana jalatti immoo shamizii adii wayii na barbaachisaa jedhe inna maarree bareedaa'an jedhe ajumaa inni kee shamizii naa bitee gudiin gadu anu birriin qabuun jedhe. Eessa geessite birrii maal waggaa baay'ee jettee ennaan anoo warra koon gargaaraan jedhe. Amma kottu malee jedhe lakki gooftaa kun maskirii mittiin dhufan jedhe. Amma yoo ufte malee jedhe halkan guyyaa na cinqe. Achi ka'ee gaafa na cinqu maal ati maaxariifattaa ani ganaa obboloota koo akkas go'een gargaaraan jedhe asirratti waa tokko sinitti wayii maalu. Mii nama tokko nama ofirraa adda baasu yoo barbaaddan maatii koon gargaaraa jedha. Birriin qabuu jedha. Ammoo kanan godhee maatii koof kanan godhee jennaan har'a galgala kachaallee bulee inni jechuudha. Achumaan inni kee hin aare hin gubate maal si innaan inni kee achi kee amma waan ta'e wanta nyaatamu wayii bakka miindaan keenya manuu ba'u baay'ee rakka'eewwan inde ati ani gahaadha kootu ati galii ati sirraa ilmoo bichaan barbaada malee qabeenya kee barbaadu naan jedhe gaafa dura innaa har'a akkamitti miindaan kee ji'a tokko si hanqateetu baankii ja'a kun gahaadha naan jette kootu jettee na cinqitareen jedhe anoo sin ossa malee noo kana hunda ganaadha naan jedhe ka achumaanii gara biyya arabaatti na fu'a'u. Udaan jedhe ani gara biyya arabaatti ofii koo kuntiraatan jiraa nama fu'achuu hin danda'uun jedhe. Innaan inni kee birrii Itoophiyaa birrii 400 baasiiti Dubaayii na geessinaan jedhe. Achuun ani kee ara Dubaayii maalas geessa ilma koo ani saanti ba'uu mata kalleen qabannaan hiyyeetti haadha kennaan jedhe ka. Maaloo inuma salphadheen jettani achumaan ani kee maalan jedhare. Ishi galatoomi jedheetu mani irraa callisee jechumaan bilookii godhee irraa deebi'e jechuudha. Maaliif yoo jettanii dhugaa rabbii isiniin jedha. Jaalallee feesbuukii irratti argitan darbee immoo dhiira birrii isin gaafatu jechuudha. Dafaa bilookii jala galchaa otoo saayitii tokko saayitii lama faana naasoyin nama biyya keessaa ta'u nama wajjin guddatte nama wajjin bishaan daaktee horii eeddee guddatte yoo haa ta'u jechuudha. Otoo duutanii baddanii maallaqa keessan dhiiraaf hin kenniina yoo sin dhiise sinaa dhiisu yoo namatti heerumtan abdan dhugaa Kiristoos anatu wabii keessanidha. Namatti heerumtaniin abdan dhugaa waaqa birrii keessan guduunfadhaa kaawwadhaa dhiiratti sumunii cabaa gar tokko hin kenniina. Dhiira sobanii mana qabaa lafa qabaa akkasitti si jiraachisa warra jedhan jechuudha. Irraa baradhaa dhugaa qeeqa qabdan komentii jala barreessuu dandeessu.